አመድም ገባሽ ከምን አጋንሽ ማለት ማለት አንተ har'a waanuma ajaa'ibaa taate jechuudha. Ayyuun fi hiriyaan ayyuui nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii hunduma keessaniifuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattanitti jechuudha. Egaa isaan bira osoo dukkanaa deemna hin jedhiniin bira bahanii deemanii gaafa immoo asiin dhufanitti mucaan inni saayiba isaanii suni dubartii faana jira jedheeni jechuudha. Gudiidhuma isaan godhe geetan እና dubartii faana jira hamuunii fi gurbaan inni sun jechuudha. Dubartii waliin jiru gaafa inni jedhuuni ayyuun keenya himaratte isinitti himuu hin danda'u. Viidiyoo ishee hordoftan yoo taatanii baay'uma tokko jechuudha. Lafarra gangalatte mucaan ol fuudhee lafaan isaan dha'e isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Baay'uma tokko na bohaarsite garuu baay'een itti bohaare. Ayyuun sinumayyuu hojiin ishee yeroo baay'ee innoon ilaalu jechuudha. Na gammachiisuu jalqabde dhugaa dubbachuudhaaf na bohaarsiti jechuudha. Hiriyaa ishee tan ammoo hin argine viidiyoo isaanii kana dura badaallee ittiin hin jenne jechuudha. Samoona kanaan ilaalle xiqqoonis waan haala biizirra jiruufu viidiyoo badaa ilaalaa hin jiru jechuudha. Darbeeti kanaan irra ilaalaa jiru jechuudha. Warruma kaaniyyuu kanaaf iyyuu jechuudha baay'ee tokko na garramte viidiyootti ishee ilaale jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibanii egaa irratti hojjetani jechuudha. Isaanis mucaan isaan ittiin himini jedhaniiniti kan mucicha akka inni dhaqee achitti isaan eegu kan isaan taasisanii garuu mucichi dhaqee akka isaan dhufaatii jiran gaafa inni itti himee jedhu jarri immoo kilaasii isaan itti galanii raawwatanii balbala isaanii cufatanii akka isaan irratti hojjetan jechuudha. Akka waan dubara faana kilaasii keessa jiraniititti akka waan dubara faana kilaasii keessa jiranii fakkeessanii raawwatanii irratti hojjetan jechuudha. እና ayyuu fi saayimni ishee immoo baay'ee tokko tancaraacaraa turani. Egaa dhumarratti gaafa gaditti baaniiti jedhanii koottati seenaa laalaa kilaasii keessa jedhanii gaafa isaan dhaqanii ilaalanitti kilaasiin duwwaadhamtu hin jiru. እና pirankii ta'anii jechuudha isaan irratti hojjetanii. Gini waan akkanaati irratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni jireenyatti seene tokko isaan warra ganaa hiriyaa ta'eetii jiru osoo hin taane namumti jireenyatti seenee egaa akkuma isaan jedhaniyyuu samanaa walirraa qabnaayyuu waanuma fe'eyyuu otoo taane maaltu sinan akkasii sin godhaanu gaafachuudhaaf mirga hin qabdanii jedhanii raawwatanii itti dubbataatii turan jechuudha. Haa ta'u malee oduma samanaayyuu walirraa qabaatanii otuma nikaayyuu walirraa qabaatanii jechuudha. Walamanuun gaariidha. Tarii amma akka carraa ta'ee ijoolleen kun odoo isaan ittiin himin gara Finfinnee hoo dhufan Adaamarraa gara Finfinneetti hoo dhufan jechuudha. Maaliifin tarii silkiin isaanii cufuu danda'a. Haala isaan itti himan argachuu dhabuu danda'u. Waa baay'eetu jira jechuudha. Mudannoo baay'eetu nama mudata jidduu kana keessatti. Because kana hunda keessatti immoo wal hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Haala kam keessa yerrattuu ta'ee wal hubachuun barbaachisaadha. Obsa godhatanii jarri kun hanga isaan gara isaaniitti deebi'anitti yookiin immoo hanga isaan bilbilanii fi rakkoo keessa jiran kana yookiin waan isaan mudate kana itti himanitti obsanii guyyaa tokkollee guyyaa lamallee eeguu qabu jechuudha. Malee har'uma kana ka'anii raawwatanii akkamittiin odoo natti himin bahanii raawwatanii deeman akkamittiin odoo waan kana naan hin jedhin mana bahanii too nu biraa deeman jedhanii raawwatanii akkasittiin aggaannananii dubbachuun kun xiqqoo maaliifin jireenya keessatti hin ulfaata jechuudha. Jireenya keessatti wal amanuutu barbaachisa. Wal amananii jiraachuudha. Bara kana keessa wal amantee nu dhabamtee jirti jechuudha.
walamanuun dhabamee jira hin jiru bara kana keessa walamanuun even irsaafiti isati warrumti kuuniyyuu jechuudha warrumti kuuniyyuu amma walamanaa hin jiru jechuudha hiriyaafum hiriyaanumtu zimmere hiriyaan jira miti namni akkanuma ilaalchuma wal jaallatu akkasumaan bakka namumti alaaluma irratti hiriyaadhuma taatee nama waliin jiraatu tokko namuma yaada wal jijjiirtu tokko nama biraa yoo qabaatte amantaadhaan namni waliin jiraatu hin jiru jechuudha bara kana keessa wanti hundinuuyyuu intinii ta'ee jira ulfaateera jechuudha wanti hundinuuyyuu shakkiidhaan namni hundinuu kan jiraatu shakkiidhaan jechuudha shakkiidhaan guutamee jira keessi nama hundaatu shakkiidhaan guutameetii jira jechuudha soo sababa kana ta'eefuu namni walii galee jiraachuun dhabame hin jiru bara kana keessa gonkumayyuu kanaaf iyyuu jechuudha ayyuun fi saayimni ayyuu egaa shakkuurraan kan ka'e jarri kun akkamitti nugatanii deemanii akkamitti doonitti himanii deemanii jedhanii isaa shakkuurraan kan ka'e achi ba'anii raawwatanii gara magaalaa Finfinneetti ni dhufanii gaafa achi ba'anii isaan immoo as dhufanii jedhanitti wanni kun isaan mudate jechuudha yaadni sammuun isaanii yaadde fi mudannoon isaan mudate kun wal fudhatee baay'uma tokko jechuudha itti dhiphataatii turanii haa ta'u malee hamuunii fi saayimni hamuu immoo irratti hojjetaniitii jiru. Kanaaf iyyuu kan hunda keessatti wanti nama barbaachisu maa'inni amanamummaadha jechuudha. Nama kam faanayyuu jiraachuudhaaf amanamummaa qabaachuu wal amanuudha jechuudha kan nama barbaachisu. Kanaaf isiniin jedhaa egaa jireenyi nama baay'ee kan ittiin diigamu wal amanuu dhabuurranii yaada wal jijjiiruu dhabuurranii akkuma immoo yaada isaaniitti isin fudhanna yoo ta'e namni tokko gaafa si biraa baheetii deemu mana tokko keessa jiraatta yoo taate yookiin immoo nama sana walitti dhufeenya guddaa qabda yoo taate bakkee akkanaa deemuudhaafani waan akkanaa na mudatee jira bakka akkanaatii waamameetiin jira guyyaa aga kanaa tanan tura akkasuma immoo sa'aatii aga kanaa tanan tura jedhee raawwatee namni walitti himee manaa bahus ni jira. Namni immoo dhimma sana hin qabnes ni jira jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni alarra jiraatan araba warri jiraatan ni beektu shamarran mana namaa keessa yookiin mana madaamii keessa hojjettan jechuudha. Madaamiin keessan tokko kan waan inni eebbise yoo taate malee gaafa manaa baatu bahee siin hin jettu jechuudha. Geetaan bahee hin jettu callistee raawwatteetuma baatii hin baatii eessa akka isheen jirtu mana jirti ta'ee baatee ta'ee hin beektu ati jechuudha. Kanuma isheen baatee deemtee deebitee sitti dhuftu argita. Tokkoonis immoo maal siin jetti dhufsi waamtee raawwattee maqaa keetiinis haa ta'u haala kamiin iyyuu si waamtee raawwattee ekelee iddoo kanaa deemuudhaafan yookiin immoo bahee tanan jira siin jetti yookiin immoo kottu mi'a kana fuudhiti makiinaa keessa naa kaayi baatan hin jira siin jetti jechuudha. Isheen tokko immoo odoo ati hin argin jechuudha bahuushii osoo ati hin argin baatee kan deemtu jira. Mudannoon kun na mudateetii jira jechuudha. Ani akkuma beekamu jalqaba gara biyya mindinoo Beerutiitiin hin ture jechuudha. Beerut keessa agan ture sanatti madaamiin kiyya gaafa manaa baatu bakka deemtu dirasii natti odeessiti jechuudha. Iddoo kanaa deemuudhaaf ani garuu biyyattii keessa hin beeku. Isheen garuu bakka deemtu dirasii natti odeessitee deemte jechuudha. Iddoo kanaa kanan deema waan ta'eef bakka akkasii of eegii mana eegii ምናምን naan jettee baate jechuudha. Geetaan bakka እና akka carraa ta'e immoo mudannoon achitti waan biyyattii sanatti mudannoon mudatee fi gara biyyattii sanaatii gara biyya kootti deebi'ee akkuma carraa ta'e immoo ammas gara biyya Dubaayitti deeme jechuudha. So biyya Dubaayii keessa agan ture sanatti immoo madaamii koo bira angan turetti gaafa manaa baatu isheen argu jechuudha. Lafa isheen natti isheen dhaga'u manaa bahuush mana jiraattee mana jiraachuu dhiistee ishee hin beeku jechuudha. Geeta inna ganamaa ka'ee hanga galgalaatitti osoo waliin argin faa gaafa oollutu jira. Oduma mana keessa jirtuyyuu baatee jiraattee ishee osoo hin beekin baatee raawwattee bakka barbaadde deemtee kan isheen deebiteetii dhuftuun arga jechuudha. Hin argu gonkumayyuu. So kuniyyuu ni jira. Mana tokko amma mana keessa jiraattee nama tokkoon osoo wal hin argin namni kun manaa ba'ee mana jiraatee osoo hin argin yeroo itti jiraattu ni jira jechuudha. So kanaafiyyuu wanni akkanaa kun gaariidha jechuu kan koo miti. Garuu namni gaafa manaa bahu baatiin hin jira. Bakka bahuuf sana illee ositti immoo baatee baatiin jira jedhee ositti mee gaariidha.
akka kan kootti.